maqaa lu waaqayyo tokko ameen. Maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqayyo tokko ameen. Isma aab ወመንፈስ ቅዱስ አክ አሜን። duraan dursee kabajamoo abbaa keenya liqa biraanaat ayyalamee gaggeessaa mana lubbuu kabajamtoota abboota lubootaa akkuma aangoo keessanitti obbolaan daaqonoonni ummanni kiristaanaa ayyaana guddaa kana kabajuudhaaf asitti argamtan hundumti keessanuu maqaa waaqayyootiin akkam turtan akkam ooltan. Waaqni abboota keenyaa kan galatoome fi kan ulfaate haa ta'u. Waan hundumaadhaafuu isa galateeffachuutu nurraa eegama waan ta'eef argannus dhabnus gammannus gaddinus yeroo hundumaa isa galateeffachuun barbaachisaa waan ta'eef ilil jedhaatii Waaqa galateeffadha. Baay'ee isin hin tursiisnu barnootni ganamas bal'inaan hin kennamaa ammaaf garuu waggaa waggaadhaan ayyaana kana akka sirna mana kiristaanaa keenyaatti ayyaana jala bultii cuuphaa kana manni kiristaanaa keenya ayyaana kataraa jettee kabajdi. Kanaaf immoo ka'umsa godhannee kitaaba qulqulluu keessa wangeela Maatiyos boqonnaa 3 lakkoofsa 13 jecha jiru kaasnee yeroo gabaabaadhaaf wajjin baranna. Waaqayyo abbaan keenya gidduu keenyatti argamee akka nu barsiisu eeyyamaatu. ያን ጊዜ ኢየሱስ በዮሐንስ እጅ ሊጠመቅ ከገሊላ ወደ ዮርዳኖስ መጣ። yeroo sanatti ኢየሱስ harka Yohaannisitti cuuphamuudhaaf Galiilaadhaa gara Yordaanos dhufee jedha. Akkuma nuti amma magaalaadhaa mana kiristaanaati gara lagaa kanaatti taabotawwan keenya qabannee kabajnee gara natti dhufne jechuudha. Yeroo sanatti gaafa jedhu qulqulluun Yohaannis cuuphaan xumura bara kakuu moofaa jalqaba immoo kakuu haaraa yeroo fayyinni ilmoo namaa gaheetti gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos ilmoo namaa fayyisuudhaaf yeroo dhalatee waggaa 30 guutee jirutti jechuudha. Sana duras Yohaannis cuuphaatii ture namoota walitti qabee cuuphaa gaabbiidhaaf ta'u cuuphaa fayyina foonitiif ta'u laga Yordaanositti yeroo Yohaannis cuuphaa ture gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos harka isaatitti cuuphamuudhaaf gara Yordaanos dhufee jedha. Ayyaanni guyyaa har'aa kun ayyaana maaliiti jenne? Ayyaana maalii jedhama? Ayyaana kataraa jedhama. Kataraa jechuun jecha afaan Gi'izii katara jedhurraa kan dhufe yoo ta'u kabbaba jechuudha. Kabbaba jechuun itti marse jechuudha, naanna'e jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Akkuma nuti taabotawwan abboota keenya luboota wajjin ummanni kiristaanaa hundumtuu taabota kakuu waaqayyoo taabota waadaa waaqayyoo kabajnee tokkummaadhaan itti marsinee akka dhufne kana ibsuudhaafi kabbaba yookaan immoo itti marsee kan jedhu kanaan hiikoon isaa kaa'ameera. Hiikoo baay'ee yoo qabaates ayyaana kanaan wal qabsiisnee kan keessatti ilaallu qofa ilaaluudhaaf Matsaafa Iyyaasuu boqonnaa 3 lakkoofsa 1 irraa qabnee gaafa ilaallu ummanni Israa'el gabrummaa Gibxii keessaa bahee waaqayyo abbaan keenya Museedhaan akkasumas ergamaa qulqulluu Mikaa'eelaan isaan geggeessaa biyya Gibxiitii ba'anii gara biyya isaaniitti gaafa galan erga Museen boqotee booda Iyyaasuun isaan geggeessaa ture ummata Israa'el. Ummata Israa'el geggeessaa Iyyaasuun galaana Yordaanos bira gaafa ga'an naannoo laga Yordaanos gaafa ga'anii laga Yordaanos bira ga'anii halkan sana achuma bulanii jedha. Eessa bulanii? Laga Yordaanos bira ummanni Israa'el jechuudha. Iyyaasuudhaan geggeeffamaa gaafa jiran. Yeroo kana Waaqayyoon karaa Iyyaasuu ummata kanaan maal jedhe? Ganama ka'anii laga Yordaanos sana ce'uudhaaf hoggaa deeman. Akkas jedheen Waaqayyoon Iyyaasuudhaan taabotni Waaqayyoo lubootni tajaajiltootni isa kabajanii gaafa bahanii ummanni mana isaanii cufee haa ba'u, ummanni isaan haa hordofu wajjin haa ba'u. Fageenyi ummata kanaa fi taabota Waaqayyoo gidduu jiru immoo dhundhuma 2,000 irraa fagaatanii haa hordofanii jedha. Kun bara kakuu moofaa waan ta'eef. Amma miti kun kakuu moofaa keessatti sirna sana keessatti akkasittiin baay'ee irraa fagaatanii hordofaa duukaa bu'aa turan. Nus kanaaf taabota Waaqayyoo kana marsinee duukaa buunee agasis irraa fagaachuu baannu bara araaraa keessa jirra waan ta'eef bara dhiifamaa keessa jirra waan ta'eef fageenya keenyas immoo eeggannee kabajnee taabota kana fudhannee kan dhufne kanaaf jechuudha. Hundumtuu balbala isaa cufee hundumtuu mana isaatii bahee isa yaa hordofuu akkuma jedhame
manni kiristaanaa keenya akka sirna isheetitti jechuudha uummanni kiristaanaa tokkummaadhaan baanee itti marsinee taabota kana kan kabajnu waan ta'eef kataraa jedhameera jechuudha. Inni biraatis በሌላም መልኩ ደግሞ ከተራ የሚለው ቃል ከተረ ከሚለው ከግዕዝ ግስ የተገኘ ሲሆን ገደበ አቆመ ማለት ነው። ዳበ jechuudha hidhe jechuudha waggaa waggaadhaan hinuma baranna hiikaa jecha kanaa jechuudha. Maaltu dhaabbatee maaltu hidhamee gaafa jennu tokkos hiikaansaa kan ifaa jechuudha. Guyyaan har'aa kun qophii ayyaana cuuphatiif taasisnu. Qophii ayyaana maaliitiif taasisnu? Ayyaana cuuphatiif kan taasisnu. Guyyaa har'aa kana maaltu ta'a? Bishaan hin hidhama. Bakkee cuuphaadhaaf boru itti qopheessuudhaaf jechuudha bakka itti cuuphamnu yaadannoo sana bakka itti taasisnu gochuudhaaf bishaan hin hidhama yoo lagni kan yaa'u ta'e. Yoo akkasis hin taane immoo walitti qabamaa jechuudha iddoon mijatee akka kunoo asitti arginu kana. Kanaaf hin hidhamaa hin dhaabbataa kan jedhame kanaaf hiikaan isaa kallattii kana yoo ta'es gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara biyya lafaa kanaatti dhufee kan dhalate kan cuuphame kan nuyi fannifame yaa'atii kan ture ilmoo addaam hundatti darbaa kan ture addaam irraa jalqabee yaa cubbuu sana dhaabuudhaaf kan dhufe ta'uusaa ibsuudhaaf jechuudha. ሲፈስ የነበረው የኃጢአት ባህር እንደተገደበ ከዚህ በኋላ እንደቆመ በራሳችን ፍላጎት ካልሆነ በቀር ጩቡ ድመ ኬኛን ኦፊ ኬኛፍ ኦፊት ፊኑራ ከነፈ ጩቡኒ ijoollee addaa hundatti sanyiidhaan dhalootaan darbaa ture suni dhaabbate jechuudhaaf sana dhaabuudhaaf dhufe jechuudhaaf waaqayyo abbaan keenya sana raawwachuu waan dhufeef sana yaadachuudhaaf bishaan hidhuun yookaan immoo lagni akka hidhamu taasisuun cubbuun ilmoo namaatiif darbaa ture sun dhaabbachuusaa kan ittiin yaadachiistu manni kiristaanaa keenya. Kan biraa maaltu ta'a? Amma dunkaanni adda addaa bakka kanatti dhaabbatee jira jala bultii kanarratti jechuudha. Dunkaanni dhaabbatee jira miti argaa jirra. Yeroo tokko amma bakkuma itti boqannu manni kiristaanaa keenya sirna ishii keessatti waan raawwattu hundumaa dhafuu hiikoo qabdi. Waan raawwattu hundumaa dhafuu iccitii qabdi. Dunkaanni kan dhaabbatu nama godaaneefi miti. ለስደተኞች ነው ድንኳን የሚቆመው። ድንኳን የሚተከለው ለስደተኞች ነው። ስለዚህ ስደተኛ የነበረውን አዳምንና የአዳምን ልጆች ወደ ተሰደደበት ወደ ገነት ሊመልሰው መጥቻለሁና ተወልጃለሁና ተጠምቄያለሁና ለማለት ኢየሱስ ክርስቶስ sirna salwaawwachuudhaaf laala godaan sarra kan ture gannata keessa godaanee kan ture ilmoo namaa gannatatti deebisuudhaaf dhufeera jechuudhaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan dhalate kanaaf kan cuuphame kanaaf waan ta'eef sana ibsuudhaaf manni kiristaanaa keenya naannoo laga hidhamee kanatti dunkaana dhaabnee bakka kana taabota keenya marsinee akka bullu taasistii jechuudha. Gaafa dunkaana dhaabnee bishaan kana hiinee kana hundumaa gaafa qopheessine immoo wanni ta'u maalinni taabototni yookaan immoo xillaatiiwwan taabotni kakuu waaqayyo manbarii isaatirraa teessoo ulfina isaatirraa abbootaan kabajamee gara kanatti dhufuudha. Isa waan taasisaa dhufne kana jechuudha. Akkuman silaa Matsaafa Iyyaasuu boqonnaa 3 irratti caqasasinii kaasee namootni jedha uummanni kiristaanaa uummanni waaqayyo lubootni leewaawonni jedha taabota kakuu waaqayyo qabatanii oggaa argitan baatanii kabajanii oggaa argitan jedha eenyu lubootni leewaawonni taabota eenyu taabota kakuu waaqayyo taabotni kan eenyuti የእግዚአብሔርን የቃል ኪዳኑን ታቦት ተሸክመው ባያችሁ ጊዜ ይላል ተመልከቱ። የቃል ኪዳኑ ታቦት የእግዚአብሔር ነው። ታቦት ከጣዖት ይለያል። ታቦት ይደም ተቆምት ታቦትኒ ከን ዋቀዮቲ ታቦት ዋቀዮ ከነ ቀበተኒ ጋፋ አርግተኒ ባዱ ካቡአይ ከበሳይ ኢልልታዳን ኦርዶፋይ አከ ጀደሜ ሰነቡረ ጎለቹዳን ጉያ ሀራ ከነ ጎፍታን ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ሀርከ ዮሐንስ ትጩጳሙዳፍ ገሊላዳ ገረ ዮርዳኖስ ደሙሳ itti yaadannu waan ta'eef amma har'a hin dhufne waan ta'eef kana kan kaasnu gara Yordaanos deemne waan ta'eef maaliif kana goonaa jennee sirriitti hubachuun barbaachisaadha. Kanaaf sirna kana gaafa nu yaadachiistu manni kiristaanaa keenya namoonni tokko gaaffii tokko hin kaasan. Taabotni beeta kiristaana keessa jiru tsallaatiin tokkichi iyyuu maaliif bataskaanatti hafaa jedhanii warri gaafatan jiran gaarummaa irra kan ka'e gaafachuu danda'an. Manni kiristaanaa keenya garuu akkuma sirna mana kiristaanaa keenyaatti fakkeenya kanaaf kan ta'u barnoota kanaaf kan oolu sirna kana amma humna qabnutti jechuudha. Humna tajaajiltoota qabnu bu'uura godhachuudhaan akka humna keenyaatti kaan hafee kaanis baasnee toonii yoo finne hir'ina akka hin qabaanne sirriitti hubachuun barbaachisaadha.
kan kana taasisnu maalifi jennee beekutu nurraa eegama malee taabotni baay'een hedduun cillaatii hedduun mana kiristaanaa tokko keessa yoo jiraate tokkichiyyuu maaliif hafaa jennee muufachuun illee kan nurraan eegamne ta'uusaa asumaanis wal yaadachiisuun barbaachisaa waan ta'eef gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara Yordaanositti harka Yohaannisitti cuuphamuudhaaf kan inni ba'e kan inni garasittiin gadi bu'ee gadi of qabummaa nu barsiisuudhaaf gadi of qabummaadhaaf jechuudha በፈጠረው በፍጥሩ እጅ ሊጠመቅ ነው ወደ ዮርዳኖስ የወረደው ትሕትናን ሊያስተምረን ነው ዝቅ ብሎ ራሱን ዝቅ አድርጎ የደቀ መዛሙርቶቹን እግር እንዳጠበ እኔ እንዳደረግኩላችሁ እናንተም እርስ በርሳችሁ እንዲሁ ተከባበሩ ተዋደዱ ብሎ እንዳስተማራቸው ይህንንም ደግሞ በማድረጉ ስርዓትን አስተምሮናል ስርነኑ በርሲሴራ ስርነኑ ካኤራ ijoolleen kiristaanaa gaafa cuuphamtanii mana kiristaanaa dhaqaa cuuphamaa malee yoo qabeenyas qabaattan yoo aangoos qabaattan luboota yookaan immoo kaahinaatota manatti waamtanii sin cuuphuu hin qabanii deemaatii achitti cuuphamaa jedhee gaafa sirna nu kaa'u jechuudha. Iccitii baay'ee of keessa qaba. Yordaanosiif waan dubbatamee jira raajiidhaan. Abbaan keenya qulqulluun Daawit Yordaanos gara booddeetti deebite lagni argitee hin dheeffite baahira ayitaa ሸሸች ዮርዳኖስም ወደ ኋላዋ ተመለሰች ብሎ ቅዱስ ዳዊት በትንቢቱ የተናገረውን አማናዊ ለማድረግ ሰነዱጋ ታሲሱudhaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara Yordaanositti deemee cuuphameera jechuudha. Achi immoo iccitiin biraatis waan jiruuf kana ganama immoo bal'inaan barnootni hin kennama waan ta'eef achittis hin baranna. Xaalayaani Addaamii fi Hewaan mallatteessanii seexanaan diina keenya Daabiloosin walii galteen isaan uuman tokkichi Yordaanos keessatti awwaallamee waan tureef gooftaan keenya Yesuus Kiristoos guyyaa har'aa kana harka garbicha isaa harka Yohaannisitti cuuphamuudhaaf Galiilaadhaa gara Yordaanos dhufee jecha kana hubachaa kana ilaalaa kabajnaa jechuudha. Kanaafi guyyaa kana ayyaana cuuphaa kana gaafa kabajnu oolmaa Waaqayyo abbaan keenya ijoollee Addaam hundumaa dhafuu oole yaadachaa jechuudha. Gara biyya lafaa kanaatti dhufuun isaa galaana cubbuu sababa ilmoo namaatiin gara hunda keenyatti dhufe sana dhaabuudhaaf cubbuu keenya nurraa barbadeessuudhaaf bilisa nu baasuudhaaf nagaa nu kennuudhaaf ta'uusaa hubannee bilisummaa keenya nageenya keenya kabajnee qabannee jiraachuun barbaachisaa. Cubbuu irraa fagaannee tokko taanee jaalalaan tokkummaadhaan ayyaana kabajuun barbaachisaadha. Hamma ammaatti gidduu keenyaatti argamee kan nu barsiise kan nu gorse maqaan Waaqa keenya hangalatoomeef kan ulfaate haa ta'u. Yaa'u si ganamas bal'inaan hin kennama waan ta'eef